Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya akkam jirtan nagaha fayyaa keessan baga nagahan jiraattan. Kuni chaayinaala sunnaa Rasuulaati. Chaayinaala kana irratti viidiyoolee seenaa babbareedduu ta'an kanin irratti maxxansu ta'a. Namni seenaalee babbareedduu dhaggeeffatu feetan chaayinaala kana subscribe gootanii booda mallattoo bilbilaa ol jettu itti banuudhaan akka viidiyoon keenya dafee isin bira gahuu godhaa isiniin jenna. Warri hagammatti subscribe na gootanii na hordofaa jirtan baay'een isin galateeffadha. Kan hin godhinis ammumarraa chaayinaala kanatti dabalamuudhaan maatii nuuf tahii nu wajjin imali jennee si affeerra. Egaa har'as viidiyoo haarawaa fi seenaa haarawaan qabadhee dhufee jira. Haga dhuma viidiyoo kanatti na faana tura. Kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya duba seenaan har'a qabadhee dhufe nama hamtuu sitti dalage ati immoo tolaan deebisii jetti. Ilmi sooressaa tokko hulaa mana isaanii banee alatti gadi bahe. Yeroo alatti gadi bahu kana immoo nama tokko hulaa jalatti arge. Namni kunis yaa obboleessi kiyya rakkootu natti jira nan beelahe waan qabdu gadi naaf kenni jedhee gurbaa kana gaafate. Garuu inni kunis hedduu ajaa'ibsiifate. Maaliif jennaan uffanni namni kun uffatee jiru uffata sooressaati. Uffata nama waa kadhatuutii miti. Bar inumaahu uffata dureejiin uffatanii uffata mallaqa qaaliidhaan bitame. Eegasi innis ajaa'ibsiifate dubaa kunoo uffanni kan kee uffata nama gartee qabeenya qabuu fakkaata. Maaltuun kadhaadha fulaa teenya tana dura si fidee mee seenaan tee maali naaf odeessi jee nama kana gaafate. Dubaa innis imimmaa isaa gadi dhiisaa akkana jechuun seenaa isaa odeessa. Yaa obboleessa kiyya dubaa aniin kun nama qabeenya qabuun ture. Aniin kun nama horii guddaa qabuun ture. Dubaa gaafan horii qabu san maallaqa kiyyaanan namarratti of guddisa. Maallaqa kiyyaanan abbaan fedhe doorsisa. Rakkataan natti hin dhagahamu. Jatiimni beelanna jalaa boobullee natti hin mul'atu. Ani yeroo sanitti wanna yaadaa ture qabeenya kiyya kana guddisu horii kiyya kana baay'isu qofaadhaan isaan jee. Dubaa maallaqa kiyyaa fi meeshaaleen maallaqa qaqqaaliidhaan bite walitti qabeetan khazaanaa tokkotti itti qollofe. Dubaa rabbiin na adabuu murteesse. Isaan ani qabeenya inni na bira kaaheen namarratti of guddisaa ture. Isaan ani qabeenyaan boonaa ture. Isaan ani waan akka ofii kiyyaa argadhee natti fakkaataa ture san rabbiin dubaa narraa kaffaluu barbaade. Khazaanaa kiyya sanitti ibiddi qabate. Dubaa wanti achi keessa jiru tokkolleen osoo hin hafin gubate. Uffataan ani amma ofirraa qabu kana malee. Maallaqa namni na biraa qabus kaffaluuf jeetan lafan qabullee gurgure. Garuu lafni sun immoo walakkaa waan namni na biraa qabuudha narraa hin kaffallee jeen gurbaa kanaan. Gurbaan kunis hedduu rifate yaa obboleessa kiyya gaa eega akkana taate kunoo kuni qabeenya keenya hamma barbaadde irraa fudhadhu deemii jireenya kan kee haarawatti jalqabi jee gurbaa kana gammachiise. Inni garuu nyaata kadhatuu dhufe. Dubaa osumaa akkanatti jiranii abbaan isaadhaa mana keessaa gadi bahe. Yeroo mana keessaa gadi bahe kadhataa kan argu fuulli isaadhaa isaaf haarawaa hin turre. Dubaa innis akka malee dallanee dallansuu isaa tanaas of keessatti gadi liqimsee seenaa nama kanaa eega hubatee booda ilma isaatiin akkana jee yaa ilma kiyya qabeenya agartu kuni hunda isaadhaa gurbaa kana jalaan dalagee argadhe. Dubaa gaafan ani gurbaa kana jala dalagu gurbaan kun akka malee na roorrise, akka malee natti taphate, akka malee na zallame. Anis galata isaa kana galchuuf malee hin hafu jeetan taa'aa jira. Garuu immoo eegan har'a haala kanatti isa argee ani rabbiif jecha dhiifama godheetifan jira. Yaa obboleessa kiyya gaafan si bira dalagu san akka malee na goote, akka malee natti taphatte, akka malee na roorriste. Garuu immoo ani har'a dhiifama sii godheetan jira. Waan ati natti daladde san sitti hin dalagu. Hamtuu ati natti daladde san toltuuna sii deebisuu barbaada. Qabeenya kana fudhadhu deemi jireenya kan kee akka haarawatti jalqabi jee nama kana geggeessa. Dubaa kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya qabeenya jechuun maallaqa guddaa qabaatuudha miti. Bar wanti nurra jiru hundinuu qabeenya. Miilli keenya, ijji keenya fi harki keenya, fayyaan keenya guutumaan guututti qabeenya dubaa rabbii nu bira kaahe. Qabeenya nu bira kaahe kanarraahis nu gaafatuuf ta'a. Maalitti akka hojjanne, maaliin akka itti fayyadamne. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya anaa fi isinillee rabbiin nama toltuu hojjate nagahan fuula isaa dhaabbatu nu haa taasisu. Viidiyoon har'aaf qabu xumureetan jira. Naga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh waan na daawwattaniif galatoomna.